Hayyeen nagaan kiyya bakka jirtan isin haa qaqqabu. Dhaggeeffattoonni fi hordoftoonni kiyyaa an eebbaa dabaliiti. Har'a seenaa tokko seenessuudhaanan sagantaa kosiniif jalqaba. Mata dureen kiyyaas galma qabaachuu kan jedhudha. Haga xumuraana waliin tura. Akka itti ba'an beeku malee akka itti galan hin beekan jedha Oromoon gaafa mammaaku. Seenaa imaltoota xiyyaaraan balali'aa turanii tokko isiniif caqasa. Laftis nagaadha jedhanii akka amantaa isaaniitti waaqa isaanii kadhachaa xiyyaara tokkotti guutanii imala isaanii eegalan. Jarri hanga ta'e erga balali'anii booda rakkoo guddaan tokko isaan mudate. Yeroo tokkotti mootora yookaan injiiniin xiyyaarichaa tokkoo fi koompaasii yookaan kallattii agarsiistuun isaa hojii ala ta'e. Ogeeyyiin teeknikaa xiyyaaricha keessa turan baay'ee dhiphatan. Yeroo yerootti haala itti jiran imaltoota isaanii beeksisuun dirqama ture. Kanaaf akkas jechuudhaan imaltoota isaaniitti himan. Kabajamuu fi jaalatamuu imaltoota keenyaa, mootorawwan xiyyaara keenyaa keessaa inni tokko akkasumas koompaasiin isaa sababa hin beekamneen hojiin ala ta'ee jira. Kana jechuun balaa guddaa keessa jirra jechuudha. Akka amantaa keessanitti uumaa keessan maaloo nuuf kadhadhaa jedhan. Ifaajii guddaa ogeeyyiin teeknikaa taasisaniin yeroo xiqqoo booda mootorri xiyyaarichaa sirrate. Kun oduu gammachiisaa ture. Haa ta'u malee koompaasiin xiyyaarichaa ammas hin sirranne. Haala kana imaltootatti beeksisuun ammas kabajamuuf jaalatamuu maamiltoota keenya oduu gammachiisaa tokkoo fi oduu gaddisiisaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe jedhe. Oduu gammachiisaan mootorri xiyyaarichaa ifaajii ogeessonni teeknikaa taasisaniin sirrachuu danda'eera. Oduu gaddisiisaan immoo koompaasiin xiyyaarichaa ammallee sirrachuu diduu isaati jedhe. Kana jechuun immoo saffisa amansiisaa fi sodaa hin qabneen deemaa jirra jechuudha. Eessa akka deemnu garuu hin beeknu jechuudha jedhe. Egaa kanarraa maal baranna? Haalli imaltoota kanaa jireenya namoota hedduu bakka bu'a. Namoonni baay'een saffisaa fi haala amansiisaan deemaa jiru. Eessa deemaa akka jiran garuu hin beekan. Addunyaa kanarra jireenya galma hin qabne caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Bakka deemtu hin beektu taanaan karaa hundumatu si geessa. Barattee beekumsa qabda ta'a. Jireenya kee guyyaa guyyaa adeemsifachuuf rakkoo madda galii hin qabdu ta'a. Gaa'ela qabaattee ijoollee qabda ta'a. Wantoota jireenyaaf barbaachisan mana, meeshaalee manaa, konkolaataa, wantoota kana fakkaatan hunda guuttattee ta'a. Hojii namoonni hedduun hawwan argattee hojjechaa jirta ta'a. Kun hundi ta'e garuu jireenya kee galma qabatamaa tokko hin qabu taanaan akka imaltoota xiyyaara armaan olitti ibsame sanaa taatee jirta jechuudha. Haala amansiisaa galmi isaan beekamne keessa jirta. Adeemsi isaa amansiisaa ta'e garuu eessatti akka deemtu kan hin beekamne. Eessatti akka deemtuu fi eessa akka qubattu hin beektu jechuudha. Kanaaf bakka deemtu hin beektu taanaan karaan hundi si geessa kanan jedheef kanaafidha. Egaa walumaa galatti galma jireenyaa qabaachuun erga barbaachisaa fi murteessaa ta'e akkamitti galma jireenyaa qabaanna? Eessaa arganna? Kanas fakkeenyaan si ibsa. Hanga xumuraana waliin tura. Akkuma baay'een keenya beeknu obbo Henry Ford yeroo jalqabaaf konkolaataa kalaqe. Rakkoo dhalli namaa yeroo dheeraaf itti dhiphachaa tures furuuf halkaniif guyyaa hojjechaa ture. Dhuma irrattis ni milkaa'e. Konkolaataa xiqqoo nama baattee deemtu hojjete. Rakkoo guddaa tokko fure. Kaayyoon konkolaataa maal akka ta'e hunduma dursee kan beeke namicha Ford jedhamu sana ture. Kaayyoo waan tokkoo beekuuf jalqaba sababa uumama isaatii beekuun dirqamadha. Konkolaataan addunyaa kanarra hin jiru jennee haa yaadnu. Obbo Henry Ford konkolaataa isaa yeroo duraaf kalaqe balbala mana isaa dhaabee utuu jiru argite haa jennu. Hubadhu kanaan dura konkolaataan maal akka ta'e hin beektu. Sibiiluma walitti gagaxxalamee jiru agarte. Yeroo jalqabaaf konkolaataa sana agartee kaayyoon isaa maal akka ta'e beekuu hin dandeessu. Yoo inni kalaqe sun sitti hime malee wanti sun maaliif akka kalaqame baruu hin dandeessu. Waanuma sibiilli walitti hidhamee walirra tuulamee jiru sitti fakkaata. Jireenya dhala namaa ilaalchisees dhugaan jiru kanuma fakkaata. Kaayyoo jireenya kee kan siif himu isa si uumedha. Uumaan ala jireenyi kaayyoon qabu. Kaayyoon ala jireenyi hiikan qabu. Hiikaan ala immoo jireenyi barbaachisummaa yookaan abdiin qabu. Egaa walumaa galatti fakkeenya namaan olii irratti akkuma ibse waan tokkoof kaayyoo kan kennu uumaa yookaan kan isa kalaqedha. Addunyaa kana irratti dabalatee kaayyoo malee kan uumame tokko illee hin jiru. Garaagarummaa kan uumu yoo jiraate wanti uumame sun kaayyoo uumameef beekuu fi beekuu dhabuu isaati. Uumamni yoomuu uumaa qaba. Uumaan utuu hin jiraatiin uumamni hin uumamu. Kanaaf jireenya kee keessatti galma qabatamaa qabaattee kaayyoo jireenya keetiif jiraachuu akka eegaltu dhaamsa kooti.